namatti murteessuuf hin ariifatin. Maatiitu daa'imni isaanii dhukkubsannaan mana yaalaa geessan. Mana yaalaa yeroo geessanis ogeessonni achi jiran daa'imni isaanii yaalii baqaqsanii yaaluun akka barbaachisu itti himan. Yaalii baqaqsanii yaaluu kana kan godhus hakiimni achi jiru tokko qofa ture. Hakiimni sunis mana waan jiruuf bilbilanii narsoonni achi jiru waaman. Akkuma bilbilli bilbilameefin xiqqoo ture karaanis cuccufaa waan tureef hakiimni bilbilameef sun fiigaa dhufe. Yeroo inni fiigaa dhufutti uffata ofirraa baasee yeroo seenuuf ka'u abbaan daa'ima sanaa itti dutuu jalqabe. Hojii kee miti maaliif yeroo hin dhuftu? Daa'imni kun jalaa du'uuf jedhee itti wace illole. Hakiimni sunis callisee yeroo na bilbilametti yeroodhaan argamuuf yaaleera dhiifama jedhe. Isayyuu natti deebistaa? Daa'imni koo du'uuf jedha. Kanaaf furmaata tokko naaf kenni daffi jennaan. Ogummaa koo seeraan hin raawwadha waan hin godhus beeka. Dhiifama jedheera. Mucaa keessi yaala jechuun uffata uffatee jiru ofirraa baasee uffata yaalii baqaqsanii yaalu uffatee namoota narsota waliin gara kutaa baqaqsanii yaalu seene. Turtii yeroo muraasaa booda yaalii baqaqsanii yaaluu daa'ima sanaaf erga godhanii hakiimni dooktarri sun gadi ba'ee kokkolfaa miira gammachuutiin daa'imni keessan nagaadhaan yaalii baqaqsanii yaaluu godhameeraaf ilaaluu dandeessu jedhee fiigaa sokke. Akkamitti fiigaa sokka? Waan tokko natti hin dubbatu utuu baay'een natti naaseen jedhee aare illole. Yeroo kana narsiin waliin turte tokko baatee daa'imni kee milkaa'eera jennaan. Hakiimni kun nama tuffatamu akkami? Maaliif yeroo dheeraa na wajjin haasofne? Haala jirus natti hin himne. Hakiimni daa'imni kee fayyeera jedhee calluma jedhee na biraa deeme jechuudhaan gaafata. Narsiin sunis boquu ishee gadi qabattee mimmaan buusaa wanta sarraa eega hundumaa raawwateera. Daa'ima kee oolchuudhaaf inni immoo hakiimni kun daa'ima isaa guyyaa tokko dura balaa makiinaatiin daa'imni isaa jalaa du'eera. Daa'ima isaa awwaaluudhaaf gaddarra jira. Sababii namni biraan jirreef ogummaan fayyaa of kennuu waan ta'eef daa'ima isaa kaleessaa du'e har'a awwaaluuf jiru dhiisee siif jecha mucaa kee yookiin daa'ima kee yaaluu dhufe ittiin jette. Imimmaan buusaa. Namichi sunis inna'e baay'ee gadde. Ogummaan fayyaa of kennuudha. Ogummaan fayyaa nama biraaf jiraachuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen keessa namaa dhukkuba nama keessaa utuu hin beekin namatti murteessuuf hin ariifatin. Namoonni baay'een irra keessaan sobanii kolfu. Keessa isaanii madaala. Keessa isaanii hubachuuf jaala. Namatti murteessuufis hin jarjarin. Booda si dhibaati. Seenaa kanarraa yoo barattan namoota kaaniif sheer godhaa. Seenaawwan kana fakkaatan gara fuulduraatti isin biraan geenyaa. Subscribe, sheer gochuudhaan maamila ta'a. Ulfaadhaa.